daawwattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo OMN Kaayiroo turraa oduu isiniif qabna oduu arraati waliin an Faayizaa Iliyaasi. Godina Harargee Lixaa aanaa Xulloo magaalaa Hirnaa fi naannawaa isitti namoonni 300 ol hidhamanii reebamaa jiraachuun himame. Namoota hidhaman keessaa obbo Rashaad Sabur kan jaaman irratti badii tokko malee hiriira qindeessite jechuudhaan hidhaa waggaa tokkoo fi ji'a 8 itti murteessan jaame Dammaqaa Nagaasaa waan qindeesse qaba. Namni godina Harargee Lixaa aanaa Xulloo magaalaa Hirnaarraa dubbisne tokko akka jedhutti wayita ammaa kana haalli hidhaa fi saamichaa jiraattota naannichaa irratti raawwatamaa jiru daran daangaa kan darbedha. Hiriira baatanii gaaffii mirgaa maaliif gaafattan sababa jedhuun ajajoonni koomaandi poostii uummata nagaa guuranii magaalaa Hirnaatti kan argamu mooraa waraanaatti odoo hin hafne hidhanii reebaa jirani. Kutaa tokko keessatti hanga namoota 116 ta'antu hidhamee hiraarfamaa jira. Akka waliigalaatti immoo namoonni wayita ammaa sababa gaaffii mirgaa karaa nagaa gaafataniif qofa 330 ol ta'an magaalaa Hirnaatti hidhamanii gidirfamaa jiru jedhan. Mana tokko keessa nama dhibbaa fi 10 kanatu jira mana guddaa tokko keessa. Akkasumatti mana gadiitii kan keessaa waliigala nama 300 kan ta'a akka magaalaa Hirnaatti. Hin geeffamne bakka biraa gaafamne biraa kan hin geeffamne ragaa irra daleessanii murtiidha amma haala adeemsa guyyaa Jimmata. Rashaad Sabur Kajaam waggaa tokkoo fi baatii 8 turanii. Jiraataa magaalaa Hirnaa kan ta'e dargaggoo Rashaad Sabur irratti hidhaan waggaa tokkoo fi baatii 8 irratti murteeffamee gara mana hidhaa Cirootti sababiin dabarfameef hiriira mormii baatii 4 dura gaggeeffame keessatti hirmaatteetta achumaanis qindeessiteetta sababa jedhuuni jedhan. Namoonni hedduus sababuma wal fakkaatuun dharaan himatamanii murteen akkanaa irratti dabarfamaa jira. Sababa isaanii ni jira maatiin yoo biyya nama tokko barbaadu jechuun nama san qabachuuf biyya deemanii nama san biyya mana dhaban maatii tumanii reebuun waan jiraate bakka maatiitti haara baanii jecha yoo nama san dhaban. Akkasumatti bakka guyyaa qaban sun guyyaa tokko lama bakka maatiin illee dhaqee akka dhiyaanaaf kanan illee inni hin illee argamu guyyaa lamaa fi kan booda mana dhiisan malee. Namni tokko dursa biyya qabu haambii arbaafattaan jira Oromiyaa poolisii geeffamee achitti mamee san booda waajjira poolisiitti argama. Dura mooraa waraanaatti geeffamee reebama jechuudha. Dura mooraa waraanaa geeffamee guyyaa tokkoo fi baadii keenyaaf robichatti hidhanii san booda akkasii ol dabra eegatu mamee irraa buufan jechuudha. Amma warri koomaandi poostii namni koomaandi poostii dandeenya kaanis qabamuusi amma walii lama. Yo koomaandi poostiin qabdee fiixe amma fakkeenyaaf mucaa tokko Hussein Daanuu kutaa 11 barataa harka diddaa garsiisee jechuudhaan qabanii jedhanii ji'a 2 booda jiraman kana eega qabamee jedhame namni takka dubbisan jiru. Akkasumatti Caartuu Mahammad Khalil jedhanii viidiyoo profaayila alaabaa irratti hidhatte waan jiru qabanii hidhanii ji'a tokkoof deemsisiin ishee qabamte. Manni bakka ammaan kana egaa bakka hiriira samda gaafate egaa namoonni reebamiisinii fi hidhaa fi kun hammaatee wanni biyya kana booda cal waliin jeetuma bakka koomaandi poostiin ta'e kan booda labsiin kan eega baate booda bakka sodaataniitu namuu cal jeetuma taa'u jira akka barbaadamus haa ta'e fata jiru warri qabamees hedduudha warri kaanis habiyyaa bees hangam kan isaan baay'inni. Dhumarrattis jiraataan magaalaa Hirnaa kun akka jedhutti
Mootummaan wayyaanee jiraattota naannichaa haala kanaan humna qawweetiin hukkaamsee hidhee dararuun yeroof bu'aa kan irraa argatu yoo itti fakkaatellee kasuma ummaticha qabsoo gaaffii mirga abbaa biyyummaarraa of duwwa kan isaan deebisuu miti. Ummata dallanee haala eeggataa jirutu jira. Ummanni Oromoo gonkumaa sirna kanatti araaramuu hin danda'u. Jijjiirraa hundee barbaada waan ta'eef qabsoosaa kaan itti fufu ta'a jedheera. Godina Arsii aanaa Roobetti barattoonni mana barumsa sadarkaa tokkoffaa mormii godhanii wal qabatee hawaasni aanaatis barattoota wajjin mana hidhaatti hiraarfamaa akka jiran himame. Dabalata gabaasa kanaatiif akka itti aanutti nu hordofaa. Godina Arsii aanaa Roobee keessatti sababa barattoonni mana barumsa sadarkaa tokkoffaa mormii godhaniin komaandii poostiin barattoota nagayaa fuutee mana hidhaatti nyaataa fi dhugaatii malee akka adabaa jirtu himame. Haaluma kanaan wal qabatee hawaasa aanaa Roobee kana barattoota isinitti ijaaree akka mana barumsaatti mormii godhan taasise jechuudhaan hawaasa baay'inni isaanii 1,300 ol ta'an irratti reebichi hanga hin jaamne gaheeti jiraa jedhan namni nuti dubbisne tokko. Namoota hagammaatti barattoota 5 qabanii kanas kan godhu humna komaandii poostii yeroo ammaa kan bulchaa jiru komaandii poostiidha. Bulchitoonni sama aangoo hin qaban dirqamatti kennamu yaadachuun malee bulchitoonni aangoo tokko qabanii komaandii poostii gaggeessa. Komaandii poostiin nama barbaade ragaa tokko malee ebalu qabamee hidhamu jedhamee shakkimaadhuma nama tokko yoo shakkame hunduu walitti godhanii hidhaa jiru. Yeroo darballee asuma aanaa kanarraa Arsii ijoolleen namoota 1,300 tollaa geessanii jiru. Amma gammaatti uummanni kun hin galle. Yeroo sana jechuudha. Yeroo sana warra kana wajjin kan qabaman namoonni gara 300 ta'an qarshii 1,000 sanaa ol kaffalanii kan ba'antu jiru. Callisaniituma irratti murteessan jarri kun hiriira ba'anii mallattoo mormii argisiisan jedhamanii akka kaffalan dirqiidhaan dirqamaniitu yookiin miidhamtaa isin kaffale jedhaniitu hin kaffalan. Nama 1,300 kan tollaa jedhama jechuudha. Isaan maleedha. Isaan deeman 1,300 isaan malee namoonni 300 kan biroo qarshii 1,000 kan kaffalanii ba'an. Jarri achuma jiru malee 1,300 jechuun keessa hidhamanii jiru. Dabalataan immoo namoonni gara 500 dhiyaatan asumatti aanaa Roobee keessatti hidhamanii Open 2020 jedhama. Achi kolleejjii Open 2020 kan ture gamoo tokko keessatti hidhamanii jiru ammallee. Hiriira baatanii mana gubdanii kanuma jedhanii qaban malee badii biraa wanti qaban hin jiru. Mana gubdanii hiriira baatan kanuma sana malee wanti biraa wanti hagaan irratti argamee hidhamanii hin jiru. Nyaata dhugaatii maatiitu fidaaf baadiyyaadha deddeebisanii galgala ganama fiduuf malee namni kennuuf hin jiru. Shaaworiin hin jiru wanti tokko hin jiru. Asumatti rakkataa jiru malee waan biraa wanti qarqaarsi gara mootummaatiif kennamuuf tokko hin jiru. Warreen mana hidhaa jiran keessaa namoota 300 ammoo qarshii 1,000 kaffaltanii akka baatan jechuudhaan labsaniiti jiran. Mootummaa wayyaanee magaalaa Finfinneetti Oromoota darartee jiruutti hadheessaa jiraachuun beekame. Sababa tokkoon malatti namoota hidhuu fi qabeenya namaa saamuun akkuma ammaatetti itti fufe jedhan Usmaan Abdulatiif waan qindeessa qaba. Magaalaa Finfinnee iddoo maganaanyaa jaamtutti waraanni komaandii poostii walgahii hawaasa yaamanii kijiba isaanii wayita uummata fudhachiisuu yaalanitti namoonni walgahii irratti hirmaatan sagalee dhaadannoo dhageessisanii itti wacanii sagantaa isaanii harkaa balleessuun dhagahame. Sababa kaayyoon isaanii harkaa faca'eef waraanni wayyaanee namootuma duraan ifii achitti yaamanii itti haasuuf kaan tumanii walitti guuranii mana hidhaatti galchuu namoonni yeroo san achi turan akkana jechuun nutti hime. Baay'ee wal yamma uummanni baay'ee mana hidhaatti rakkachaa baay'ee naannoo haati jechuudha. Oromoon kan jiran bakka baay'ee sodaachisaadha amma gidduu kana muka. Amma nuyi akkasumas yeroo silkii qabanne deemu silkii keenya yookaan fuudhanii silkiin waan maru sirba baa'uu minamanii qabdu jedhanii sirba baa'uu qabdu jedhanii iyyuu bakka nu fattasiin bakka har'a fattasannee ollee guyyaarra. Oomni tokko bakka naannoo haati Oromoo baay'eetu beektu naannoo kanatti yooni hordofuu foddaa dura keenya uuma wayii dubbanne bakka waa'ee kana dubbattu hin jiru. Akka namni kun jaanitti magaalaa Finfinnee keessa ganda Oromoon itti heddummaattuu waraanni gurmuudhaan dhaabbate namoota karaa yaa'an dhaabee sakatta'aa akka jiruu fi keessattuu dargaggoota moobaayilaa fi waan keeshaa qaban saamee barbaadu sireebee hidhaa jiraachuu nutti hime. Oromoonni ganda san jiraatan qophiilee takka takka qopheeffachuu dhiisii gurmaawanii karaa deemuunuu akka jabaatee dubbatan. Namni nuti dubbifne kun jidduu tanaa dargaggoota hanga tokko waliin jaaramanii hojii jalqabuudhaaf maallaqa hamma tokko liqii baankiirraa wayita fudhachuuf dhaqanitti
maallaqa maal isiniif kannina isin hiina malee jechuudha akka ari'amanii fi jireenyi magaalaa tanaa isaan yaaddeysaa akka jiru bifa kanaan ibsan. Bakka wantoota baay'ee jiraniira bakka wantoota bakka dawwala bakka inni fagaa fanii turre hojii hojjennee naannoo sana bakka biiroo jedhan birrii fagaa waan isaan lidhamu isiniyyuu kenninu isiniyyuu mana galuu qabdu malee turre isinii kenninaan bakka maraja kan mankaa bakka. Biyya Masrii magaalaa Kaayiroo keessatti ganda Hadiq Almaadii jedhamu guyyaa kaleessaa jechuunis muddee 10 sababa gaaza soorata itti qopheessaniin ibiddi mana keessa ka'een baqattoota Oromoo 2 fi Hadiyyaa 4 lammii Masrii waardiyaa gamoo san eeguu dabalatee miidhaan cimaan irra gahee jedhame Usmaan Baayyuu dabalata qaba. Muddee 10 barkum 2016 biyya Ijiptii magaalaa Kaayiroo ganda Hadiq Almaadii jedhamutti balaan tasaa sababa gaaziin soorata ittiin bilcheeffatan dhoon ibiddi manatti qabateen gamoon sun gartokkeen isaa yoo jijjigu baqattoonni Oromoo fi kan saba Hadiyyaa ta'an gamoo sanirraa kireeffatanii jiraachaa turan baqattoonni Oromoo 2 kan saba Hadiyyaa immoo 4 fi waardiyyaa gamoo sanii kan ture lammii Ijiptii dabalatee namoonni 7 balaa ibiddaa kanaan miidhaan guddaan qaama isaanii irratti dhaqqabeera. Namoota balaa kanaan miidhaman keessaa dargaggoo Araggaa Zawuduu jedhamu akkuma mana yaalaa gaheen lubbuun isaa kan darbite yommuu ta'u Araggaan dhalatee kan guddate naannoo sabaa fi sablammoota kibbaa godina Hadiyyaa magaalaa Shonee jedhamutti akka ta'e hiriyoonni isaa nutti himaniiru. Haadha warraa Araggaa Zawuduu dabalatee namoonni balaa ibiddaa kanaan miidhaan irra gahe jahan yeroo ammaa hospitaala Qasral Eyni jedhamu kan magaalaa Kaayiroo keessatti argamutti gargaarsi yaalaa taasifamaafii jira. Baqattoonni Oromoo 2 miidhaan kun irra gahe Abdurrahmaan Amaanoo jedhama. Iddoon dhaloota isaa godina Arsii Lixaa Aanaa Gada Basaasaa yoo ta'u baqataan Oromoo kan lammataa immoo Fayyisaa Bariisoo jedhama. Iddoon dhaloota isaa godina Arsii Aanaa Digaluu Fixiijooti. Miidhamtoonni balaa kanaa 3 hafan ammoo saba Hadiyyaa yommuu ta'an dargaggoo Tasfaayee Yoosefii fi kan lubbuun isaa dabartee haadha warraa Araggaa Zawuduu fi shamarree biroo kan ammaaf maqaa isii argachuu hin dandeenyetu yeroo ammaa mana yaalaa kana keessatti gargaarsa yaalaa argachaatiin jiru. Egaan daawwattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo OMN Kaayiroo turraa oduun isin qabnu kanuma fakkaataa qophiilee OMN kanneen hafan waliin turtii gaarii. daawwattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo OMN Kaayiroo turraa oduu isiniif qabna oduu har'aatii waliin an Faayizaa Iliyaasii. Godina Harargee Lixaa aanaa Xulloo magaalaa Hirnaa fi naannawaa isitti namoonni 300 ol hidhamanii reebamaa jiraachuun himame. Namoota hidhaman keessaa obbo Rashaad Sabuur kan jaaman irratti badii tokko malee hiriira qindeessite jechuudhaan hidhaa waggaa 1 fi ji'a 8 itti murteessan jaame Dammaqaa Nagaasaa waan qindeesse qaba. Namni godina Harargee Lixaa aanaa Xulloo magaalaa Hirnaarraa dubbisne tokko akka jedhutti wayita ammaa kana haalli hidhaa fi saamichaa jiraattota naannichaa irratti raawwatamaa jiru daran daangaa kan darbedha. Hiriira baatanii gaaffii mirgaa maaliif gaafattan sababa jedhuun ajajoonni koomaandi poostii uummata nagaa guuranii magaalaa Hirnaatti kan argamu mooraa wanaanaatti odoo hin hafne hidhanii reebaa jirani. Kutaa tokko keessatti hanga namoota 116 ta'antu hidhamee hiraarfamaa jira. Akka waliigalaatti immoo namoonni wayita amma sababa gaaffii mirgaa karaa nagaa gaafataniif qofa 330 ol ta'an magaalaa Hirnaatti hidhamanii gidirfamaa jiru jedhan. Kuma tokko fi sanaa ol kaffalanii kan ba'antu jiru. Callisaniituma irratti murteessan jarri kun hiriira ba'anii mallattoo mormii argisiisan jedhamanii akka kaffalan dirqiidhaan dirqamaniitiin yookiin miidhamtaa isin kaffale jedhaniitiin kaffalan. Nama 1,300 kan tollaa hidhame jechuudha.
Isaan maleedha isaan deeman kuma tokko dhibba sadii isaan malee namoonni dhibba sadii kan biroo qarshii kuma tokko kan kaffalanii ba'an. Jarri achuma jiru malee namni kuma tokko dhibba sadii achuma keessa hidhamanii jiru. Dabalataan immoo namoonni gara dhibba shaniitti dhiyaatan asumatti nama roobe keessatti hidhamanii ofiin 2020 hidhamaa achi kolleejjii ofiin 2020 kan ture gamoo tokko keessatti hidhamanii jiru ammallee. Hiriira baatanii mana gubdanii kanuma jedhanii qaban malee badii biraa wanti qaban hin jiru. Mana gubdanii hiriira baatan kanuma sana malee wanni biraa wanti haasaan irratti argamee hidhamanii hin jiru. Nyaata dhugaatii maatiitu fidaaf baadiyyaadha deddeebisanii galgala ganama fiduuf malee namni kennuuf hin jiru. Shaaworiin hin jiru wanni tokko hin jiru asumatti rakkataa jiru malee waan biraa wanni qarqaarsi gara mootummaatiif kennamuuf tokko hin jiru. Warreen mana hidhaa jiran keessaa namoota 300 ammoo qarshii tokko kafaltanii akka baatan jechuudhaan labsaniiti jiran. Mootummaan wayyaanee magaalaa Finfinneetti Oromoota darartee jiruutti hadheessaa jiraachuun beekame. Sababa tokkoon malatti namoota hidhuu fi qabeenya namaa saamuun akkuma ammaatetti itti fufe jaan Usmaan Abdulatiif waan qindeessa qaba. Magaalaa Finfinnee iddoo maganaanyaa jaamtutti waraanni komaandi poostii walgahii hawaasa yaamanii kijiba isaanii wayita ummata fudhachiisuu yaalanitti namoonni walgahii irratti hirmaatan sagalee dhaadannoo dhageessisanii itti wacanii sagantaa isaanii harka abbaa biyyummaarraa of duwwaa kan isaan deebisuu miti. Ummata dallanee haala eeggataa jirutu jira. Ummanni Oromoo gonkumaa sirna kanatti araaramuu hin danda'u. Jijjiirraa hundee barbaada waan ta'eef qabsoosaa kan itti fufu ta'aa jedheera. Godina Arsii aanaa Roobetti barattoonni mana barumsa sadarkaa tokkoffaa mormii godhanii wal qabatee hawaasni aanaatis barattoota wajjin mana hidhaatti hiraarfamaa akka jiran himame. Dabalata gabaasa kanaatiif akka itti aanutti nu hordofaa. Godina Arsii aanaa Roobee keessatti sababa barattoonni mana barumsa sadarkaa tokkoffaa mormii godhaniin komaandi poostiin barattoota nagayaa fuutee mana hidhaatti nyaataa fi dhugaatii malee akka adabaa jirtu himame. Haaluma kanaan wal qabatee hawaasa aanaa Roobee kana barattoota isinitti ijaaree akka mana barumsaatti mormii godhan taasise jechuudhaan hawaasa baay'inni isaanii 1,300 ol ta'an irratti reebichi hangana hin jaamne gaheeti jiraa jaan namni nuti dubbisne tokko. Namoota hangamaatti barattoota 5 qabanii kanas kan godhu humna komaandi poostii yeroo ammaa kan bulchaa jiru komaandi poostiidha. Bulchitoonni sama aangoo hin qaban amma dirqamatti kennamu yaadachuun malee bulchitoonni aangoo tokko qabanii komaandi poostiitu gaggeessa. Komaandi poostiin nama barbaade ragaa tokko malee ebalu qabamee hidhamu jedhamee shakkimaadhuma nama tokko yoo shakkame hunduu walitti godhamee hidhaa jiru. Yeroo darbillee asuma aanaa kanarraa Arsii ijoolleen namoota 1,300 tollaa geessanii yeroo amma gammaatti uummanni kun hin galle yeroo sana jechuudha. Yeroo sana warra kana wajjin kan qabaman namoonni gara 300 ta'an qarshii qabu hambii arbaafataan jira Oromiyaa poolisii geeffamee achitti mamee san booda waajjira poolisiitti ol dura. Dura mooraa waraanaatti geeffamee reebama jechuudha. Dura mooraa waraanaa geeffamee guyyaa tokkoo fi gaatii keenya piroofichatti hidhanii san booda akkasii ol dabra eegatu mamee irraa buufan jechuudha. Amma warri komaandi poostii namni komaandi poostii daldee kaanis qabamuusi amma walii lama. Yoo komaandi poostiin daldee fiite amma fakkeenyaaf mucaa tokko Hussein Jaanuu kutaa hordofuu tokko barataa harka diddaa garsiisa jechuudhaan qabanii jedhanii ji'a 2 goof jiran kana eega qabamee jedhame namni takka dubbisan jiru. Akkasumatti Caartuu Mahammad Khalil jedhanii viidiyoo profaayila alaabaa irratti hidhatte waan jiru qabanii hidhanii ji'a tokkoof deemsisiin keessa qabamte. Manni bakka ammaan kana egaa bakka irra sandagaa booda egaa namoonni reebamiisin hidhaa fi kun hammaatee wanni beekana booda cal waliin jedhuma bakka komaandi poostiin ta'e kan booda labsiin kan eega baate booda bakka sodaataniitu namuu cal jedhuma ta'a jira akka barbaadamus adeemata jiru. Warri qabamee hedduudha warri kaanis habiyyaa bees hangam kan isaan baay'inni. Dhumarrattis jiraataan magaalaa Hirnaa kun akka jedhutti mootummaan wayyaanee jiraattota naannichaa haala kanaan humna qawweetiin hukkaamsee hidhee dararuun yeroof bu'aa kan irraa argatu yoo itti fakkaatellee tasuma ummaticha qabsoo gaaffii mirga nama mana tokko keessa
nama dhibbaa fi kudha jaama akkanaatu jira mana guddaa tokko faayidaa. Akkasumatti mana gadiitii afaan faayidaa waliigala nama dhibbaa sadii kan ta'a akka magaalaa irratti. Geeffamne bakka biraa gaafa biraa kan geeffamne ragaa irra dalaysanii murtiidha amma haala adeemsa guyyaa jimmata. Rashaad sabura kajamu waggaa tokkoo fi baatii 8 turanii. Jara dabarsan akkasuma namni turanii dabarsu jiran hedduudha. Jiraataa magaalaa Hirnaa kan ta'e dargaggoo Rashaad Sabur irratti hidhaan waggaa tokkoo fi baatii 8 irratti murteeffamee gara mana hidhaa cirootti sababiin dabarfameef hiriira mormii baatii 4 dura gaggeeffame keessatti hirmaatteetta achumaanis qindeessiteetta sababa jedhuuni jedhan. Namoonni hedduus sababuma wal fakkaatuun dharaan himatamanii murteen akkanaa irratti dabarfamaa jira. Sababa isaanii ni jira maatiin yoo gizee nama tokko barbaadu jechuun nama san qabachuuf gizee deemanii nama san gizee mana dhaban maatii tumanii reebuun waan jiraate bakka maatiitti haara baanii jecha yoo nama san dhaban. Akkasumatti bakka guyyaa gizee qaban sun guyyaa tokko lama bakka maatiin illee dhaqee akka yaanaaf kanan illee inni gadi illee argamu guyyaa lamaa fi kan san booda mana dhiisan malee. Namni tokko dura